qajeele tulluurraan qaree gara walloon deema lubeekoo barbaade. Ashama akkam jirtu hordoftoonni waliin tartaamenti nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'u isin jedha. Biyya har'aatis gaafii obboleettiin koo koomentiidhaan na gaafatte irrattaan yaada kennuu dhufe isinillee hanga xumura qophii kanaatitti na faana turaan isin jedha. Egaa gaafiin obboleettiin kiyya na gaafatte akkas jedha. Urjii koomee naaf deebisii yaa jiru koo ofan sodaadhe akkamittaan amaname jaalalleen koo biyya jira anis kanan jiru biyya Arabaati. Ani nama isa beeku miti onlaayinii irratti hin baree. Anis baay'een jaaladha innis hin jaaladha naan jedha yeroo baay'ee deddeebi'ee natti yeroo yeroodhaan naaf bilbila na bohaarsa yoo waan tokko balleesse ani itti aaree dafee dhiifama na gaafata garuu waan na dhibeetu jira yeroo baay'ee halkan naan dubbatu viidiyoo qullaa isaa naan dubbata anaanis akkasuma qullaa naan dubbadhu naan jedha ani garuu nan dida yeroo sana aaree bilbila narraa cufa ammas ergasii deebisee bilbilee ati nan jaalattu naan jedha. Mee akkamiin godha yeroo baay'ee akka itti walitti dhufnu na gaafata akka itti sargii godhannus na gaafata yeroo baay'ee irra deddeebi'ee akka ana malees hin qabne dubbata mee maal naaf dhaamtaa yaa jiru koo adaraa obsaanan si eegaa jette. Egaa gaafiin obboleettii kiyyaa kana fakkaata dhaggeeffattoonni kiyyallee koomentii jalatti yaada keessan qooda fi isin jedha. Egaa ani yaada dhuunfaa kootitti yoon deebi'u koomentii kanarratti yaanni ani siif qoodu jalqabarratti nama kana akkuma nama kamiitu onlaayinii irraan kanatti barte haa ta'u malee dhugumatti immoo namni kun bultiidhaaf si barbaada yoo ta'e wanti isa muddu tasuma hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Tokkoffaa irratti dhiirri si jaalatu duraan dursee kan bultiidhaaf si barbaadu kabaja mataa keetis si eega jechuudha jalqabarratti. Dubartiin takka kabaja isheedhaaf malu qabdi waan ta'eef innis immoo akka haadha manummaatitti yookiin akka haadha manaa si godhatutti si barbaada yoo ta'e boruuf si barbaada taanaan tasumaayyuu har'aaf miira isaa sitti baafachuudhaaf dhiirri boruuf si barbaadu hin muddamu. Dhiirri immoo har'uma miira isaa sitti baafatee deemuudhaaf muddamu garuu wanta godhisiin jedhu wantoota hedduu sirratti raawwachuu danda'a. Sababni isaatis iddoo biraa deemuudhaaf muddamu waan ta'eef garuu kan boruuf si qusatu immoo har'a wanta kana gochuu qabda tasumaayyuu siin jedhu. Keessumattuu namni kamuu yoo qullaa dhaabbate qaama isaa qullaa yoo dhaabbate dhiiras ta'e shamara namni bareedu hin jiru. Abbaan manaa keetii yookiin jaalalleen kee immoo boruuf abbaa manaa siif ta'uu hawwa yoo ta'e bushaa kee hin fedhu tasumaa jechuudha. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu wanta bushaadhaan si argu tasumaayyuu hin fedhu. Na jaalata inni jedhu inni murtee mataa keetiiti. Garuu an akkan yaada kana siif kennutti dhiirri tokko haadha manaa isaa si godhachuu erga barbaade tasuma bushaa kee hin fedhu. Inni lammaffaan wanta ati hin barbaanne tokkotti tasumaayyuu sin dirqu. Dhiirri boruuf si barbaadu sin dirqu. Hin feetu taanaan wanta sana hin feetu taanaan tasumaayyuu deebi'ee lammaffaa sitti hin kaasu. Yeroo mara sitti dubbachuu miti sitti hin kaasu tasumaa jechuudha. Inni biraan kabajuma keetiifuu yeroodhuma sanattu wanta akkanaa sitti hin dubbatu. Wanta akkanaa tasumaayyuu baasee sitti hin dubbatu. Jaalala keessaa lamaa yookiin walitti dhufeenya keessaa lamaa isinumatu beeka. Kanatti aansuudhaanis yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa irra deddeebiidhaan maqaan isaanii kan badu akkasumas ammoo irra darbeellee lubbuun isaanii hanga badu dirasiitti immoo kan isaan geessisu sababni maali yoo jenne kaane sababni viidiyoo kanadha. Dhiironni hedduun viidiyoo isheetu waraabee nutti ergee yookiin jedhanii kana isaan hedduu isaaniiti yookiin immoo osoo nuti hin gaafatin wanta na jaalattu qofaaf viidiyoo waraabdee ergitellee dhiirri jedhu hedduu isaaniiti jechuudha. Inni kun garuu kan dhugaarraa fagaate akkuma dhiirri kun yookiin jaalalleen kee kun si gaafate shamarran hedduullee gaafachuu danda'a jechuudha. Sababni isaatis namni kun yeroo teekinooloojiitii yeroo waa hunda itti fayyadamuu danda'anidha. Yeroo akkas godhisin jedhutti viidiyoo si waraabuu ni danda'a. Shamarran hedduun miira keessa galuudhaan nama sanaaf jaalala qaban ibsuudhaaf jecha kan akkas godhan deebisanii immoo kan ofitti gaddanii viidiyoo sana arguu caala lubbuun koo baduu wayya jedhan kan lubbuu ofiitti murteessan hedduu isaaniiti. Sababni isaatis jaalalleen ishee dirqamaan akka wanta sana gootu taasisa. Sana booda viidiyoo waraaba. Viidiyoo gaafa waraabee viidiyoon harka isaa jira waan ta'eef
yookiin maallaqa naaf ergi yookiin viidiyoo kanaan postaa'edha. Yoo isheen maallaqa ergi jette viidiyoon sun hin postotama, isheen immoo lubbuu ishee dhabdi jechuudha. Viidiyoo sana ilaalte viidiyoo sana postotuudhaaf mataa ofii waliin hin postotu. Inni kan gama isaa jiru san guutumatti ni kuta. Yoo barbaade si qofa waraabuu ni danda'a. Egaa siistemni akkanaa hedduu isaaniiti. Namoota online irraan bartan ni miti. Abbuma manaa godhachuudhaaf dhiirri tokko tasumaayyuu amma gaa'ilaaf si barbaada taanaan dhiirri tokko hin muddamu erga gaa'ilaaf si barbaade. Inni kun ammoo akkuma ofii isaatiif ta'utti ana faana ta'in kun ani tasumaayyuu jaalala dhugaa siif qaba, inni kunillee jaalala dhugaa ibsa isa jedhu hin qabu. Murteen kan mataa gadiiti. Garuu akkuma jalqaba jedhe yaadni koomenti irratti ani kennu duraan dursa abbaatu of kabaja waan ta'eef of kabachiisi, of kabaji. Namni kun immoo dhugumatti si jaalata yoo ta'e wanta ati jibbitu irraa fagaachuu, kanatti jaalattu irratti xiyyeeffachuu, akkasumas wanta kana akka deebisee lammata sitti hin kaasne gochuu, kabaja mataa keetii eeggachuudha. Egaa dubartii takka yookiin shamara takka durmaan dursaa kan ishee jaalachiisu qaama isheeti. Qaama jechuun shamaraaf faaya. Namni tokko yookiin shamarri takka kan ittiin hawwatu, dhiirri tokko kan ittiin ishee hawwu, kan ittiin ishee jaalatu qaama isheeti jechuudha. Waa hunda keessi argee jira namni kun. Maaliidhaaf isa hawwisiista ati boruuf? Tasumaayyuu sana hawwisiistu. Waa hunda keessi argee jira. Huccuu baafadhu sin jennaan osoo kan baafatu ta'e wanta inni raawwadhu sin jedhedha kanatti raawwattu jechuudha. Dhiifa mallee naaf godha. Safuu cabsuu koo osoo hin taane egaa gaafii kana sirriitti deebisuu wanta hin qabuuf jechuudha. Ijoolleedhuma baraatiif akka deebii ta'uuf jechuudha. Kanaaf kan nama tokko yoo jaalatan namni kamuu akka miira mataa isaa qabu beekamaadha. Haa ta'u malee miirri kan hoogganamu abbuma sanaan. Kanaaf wantoota halkan keessa dabartanii miira keessa isin galchu haasaa akkasii keessa kan haasoftan viidiyoodhaan kan akkas ta'u yoo ta'e wanti kun sirrii miti. Boruuf balaarran si geessisuu danda'a. Namni kun immoo boruuf yoo si barbaade si qusachuu qaba malee, si sansachuu qaba malee, har'uma wal bartanii har'uma waa hunda har'uma ijaaranii har'uma diiguudha. Inni kun immoo wal isin nuffisiisa. Namni suuta wal barachaa deema. Kan boruuf si qusatu immoo suuta si ilaalaa deema malee har'uma waa hunda naaf ta'e. Inni jedhu kun jaalala boru laga ce'u jedhee ani akka mataa kootiitti murteessuudhaaf na dhiba. Akkuma jalqaba jedhe amala isaa situ itti beeka waan ta'eef yookiin situ waliin haasa'ee arge amala jaalallee keetee jechuudha. Inni biraan aareen irratti dhufa. Wanta akka inni jedhe wanta ati hin taaneef aaree sirratti cufa. Aaree sirratti cufa ergasii immoo bilbilee deebisee immoo ati wanta na jaalanneef. Inni kuni tasumaayyuu isaaf jaalala ibsuu danda'a. Tarii akkaataa inni itti yaadan egaan yaadumsi namaa garagara jechuudha. Kanaaf iyyuu isaaf jaalala ibsuu danda'a. Garuu wanti kuni tasumaayyuu jaalala hin ibsu. Wanti kuni kan ibsu ati baalagee ta'uu kee ibsa, boruufillee itti si arrabsiisa. Akkasumas ammoo namni kun osoo akka caarraa ta'ellee gaa'ela si faana dhaabbate ittiin si arrabsa. Isuma har'a waan barbaadde naaf ta'e jedhee jaalala isaatiif osoo wanta barbaadde taate fi borummoo deebiseetuma kanumaan si arrabsa. Maaliifan kana godhellee yeroo itti jettu dhufuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf isa sana gochuu keetti tasumaayyuu hin gaabbini. Kana boodallee yoo taate hin godhinis hin jedhaan. Wanta isa barbaachisu yookiin wantoota isa jibbisiisu irraa fagaadhu. Kanaan alatti garuu wantoota qaama keetiin wal eenyu jedhu tasumaayyuu hin raawwatin. Sababni isaatis kabajaa fi teessoo abbaatuuf jalaan deemaa jedhanii ture Oromoo. Kanaaf shamarri immoo kabaja mataa isheetiif malu qabdi. Dhiirri immoo dhugaadhaan si jaalate kabaja mataa keetiif maloodha kan siif qabu jechuudha. Dhiirri boruuf haadha manaa isaa akka godhatu si barbaadu. Kanaaf yaa obboleettii koo tasumaayyuu shawwadamuu hin qabdu. Namni kuni maaliif akkas naaf hin taane jedhee guutumatti kan sirraa fagaatu yoo ta'e gaggeessi. Namni akkanaa sin barbaachisu. Akkuma si goyomsu kana tarii kaleessallee goyomsaatuma ture waan ta'eef yookiin ammoo erga ati wanta kana hin jaalanne tole jaalallee koo sin dirqisiisu. Hanga ati galtutti obsaan si eege jedhee kan sirraa callisu taanaan namni kun nama dhugaadhaan si jaalatudha. Seeraan qabadhuun sin jedha. Egaa deebiin ani gabaabumatti siif deebisu isa kana fakkaata. Akka waa irraa hubattu immoo abdiin qaba. Kanarraan kanaaf immoo koomentii dhaggeeffattoota kiyyaallee dubbisiin sin jedha yaada isaan siif godhan. Egaa jaalalli yeroodhuma kamuu kan mataa isaa of danda'edha malee kanneen kanaan kan walitti makamee yookiin tacamaalaallaqe yoo ta'e namni wal nuffii yookiin wal tuffii keessa galee walfachuu jaalala sanas diigutu dhufa. Kabaja kee of kabachiisis sin jedha. Akkuma amma didde kanatti hanga xumuraa itti fufiin dhaamsa kooti. Jaalala nagaan isiniif hawwaa qophii kan koo asumarratti xumureera. Viidiyoo kan deebinutti waan nafaana turtaniif hedduu galatoomaan sin jedha. Horaa bulaa.